السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا تيك توك جرا جرتو باقا جراتاني سنين جتا ايغا اكما بيكامو قدو كان ابيني افما نجلا بدي جرا ابي موبايلي جتشودا موبايلي جاتما irratti dalagu akkasuma inshallah appiin tokko dhufeetiin jira isin biraan ga'uun egaa dirqama obboleewwan isinillee akkasuma dirqama share gootanii obboleewwan biraan ga'uu qabdu jechuudha. Appichis isa kamii jechuun keessan inni oolu isinitti agarsiifna inshallah. Appii moobaayilii 60 irratti dalagu jechuudha. Akkasii inshallah appichi kunooti isa kana irraa fayyadamtu jechuudha. Ayyee akkasuma YouTube channelii keenyallee akkasuma subscribe nuuf gootanii inshallah irraa fayyadamtanii share waliif gootanii obboleewwan hunduma biraan geessu jechuudha. Appiin kan duraan fayyadamaa turre dhaabattee rumte gaa kunoo isiin kunillee hin dhaabbatte isiin kun hin dhaabbatte isiin kun isin dhaabbatte isiin kunillee hin dhaabbatte jechuudha. Appiin dhaabatee dhumee jechuudha. Har'a kan hin dhufte immoo appii bareedduu kunoo hin daladdi jechuudha. Appii moobaayilii irratti daladdu jechuudha. Irratti banee isin agarsiisaa akkasitti daladdu jechuudha. Nafaana bu'a. Daataa baneen isin agarsiisa jechuudha. Daataa baneen akkasitti daladdu isin agarsiisa nafaana bu'a. Kunooti appii 60 irra keewwattu kuno moobaayilii 60 irra keewwattu asiin sulaa kuno jarman kan jedhu irra keewwattu akkasii daqiiqaas immoo asiin guutattu jechuudha. Amma kuno hankoo sa'aatii 8 irra jira jechuudha. Kuno sa'aatii 8 guutadheen jira. Walumaan start yagoonu gaame. Lakkaatiin jirti. Kunoo qulfii wal baaseeraa jechuudha. Akkuma isin agartan kunoo qulfii wal baasee jira jechuudha. Akkuma isin agartan kunoo stop jedhee dalagaa jira jechuudha. Kunoo sirriitti dalagaa jechuudha. Appiin appii bareedduudha. Irraa fayyadamaa share waliif godha waliin gaha wal biraan gahaa isiniin jedha kabajamtoota. Akkasuma YouTube keenyallee subscribe nuuf godha. TikTok illee isii ida'u diimtu sana gaa caqqitti godhaashi.